dhukaasni waraanni bilisummaa Oromoo waboo lixa hanga Finfinnee hanga kibba Oromiyaatti dhukaasaa jiru gama masaraa adiitti dhagahamuun Oromiyaa immoo waan haragalfachiisuuf deemu fakkaata. Mootummoonni warra lixa Oromiyaatti lolli guddaan gaggeeffamaa jiraachuu quba qabna nagayaatu barbaachisa jechaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken haala tasgabbii dhabuu naannoo Oromiyaa keessa jirutti xumura gochuun akkaataa itti danda'amu irratti Abiyyi Ahmad waliin haasoo isaanii dubbii himaan waajjira haajaa alaa Ameerikaa Ned Price himanii jiru. Ameerikaa fi biyyoonni lixaa kan dhimma waraana kaaba Itoophiyaa Tigraay ture irratti yeroo garaagaraa wayitii ammoo dhimmamanii dubbatanitti rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruuf garuu ammoo gurra kennaa kan hin turin amma waraanichi hammaataa dhufaa jira. Hidhattoonni Oromiyaa fi mootummaa waliin dubbachuu qaban jechuun kutaaleen Oromiyaa hedduun tasgabbii dhabuudhaa fi harka waraana bilisummaa Oromoo wabootti kufuu malu jechuudhaan yeroon hidhattoota waliin dubbatanii tasgabbii Itoophiyaadhaa deebisanis amma jechaa jiru. Ta'us garuu rakkoo Itoophiyaa keessa jiru furmaata waaraa fiduudhaaf mariin hunda galeessatee fi qaamolee hunda hirmaachise jiraachuu akka qabaatu irra deebiidhaan gaafachaa turanii jiru. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antooniyoo Bilinken wayitii Abiyyi Ahmad waliin bilbilaan dubbatanitti loltoonni Eertiriyaa kaaba Itoophiyaa keessaa bahaa jiraachuu dabalatee sadarkaa hojiirra oolmaa waliigaltee waraana dhaabuu sadaasa lama TPLF fi PP jidduutti mallattoo irra jiru kaasanii jiran jedha Ned Price. Aangawoota lamaan gidduutti mariin taasifamuu gama mootummaa Itoophiyaatti haga ammaattis wanti jedhame hin jiru. Rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa keessatti waggoota afran darbaniif ammoo itti fufee uummata naannichaa nagaa dhorkuura darbee miidhaa hawaasa diinagdee guddaadhaaf saaxilee jira. Rakkoon Oromiyaa uummaticharra bubbule kun ammoo hanga malu gurra miidiyaa biyyoota lixaa fi hawaasni addunyaattis hin arganne ture. Finciltoota Tigraay waliin ammoo araara kan buusan Abiyyi Ahmad naannoo keessaa dhalanne jedhanii fi akkasuma hundee siyaasaa paartii isaanii kan ta'e keessatti garuu rakkoon nageenya ammaatee itti fufee jira. Ajjechaan booda kana keessumaa ammoo hidhattoota Amaaraatiin godinoota Wallaggaa fi bakkeewwan Oromiyaa daangeessanitti hammaate mufii uume dargaggoonni aangootti bahu Abiyyi Ahmad tumsan yeroo ammaan tana mormii isaanii ibsachaa jiru. Erga ajjechaan Oromiyaatti humnoota mootummaa fi hidhattoota Amaaraatiin uummata irratti raawwate asitti uummanni Abiyyi aangootti bahu gammadaa turanii fi dargaggoonni wayyaanee buqqisan ammaan tana ifatti Abiyyis mormaa jiru. Paartiileen siyaasaa fi qaamoleen idil addunyaa garaagaraa fi kaanis ammoo rakkoo nageenyaa naannoo guddicha biyyattii Oromiyaa nagaa dhabde kana karaa nagaan akka furamus gaafataa turanii jiru. Mootummaan garuu ammoo gama isaatiin hidhattoota waraana bilisummaa Oromoodha hidhattoota ajandaa siyaasaa hin qabne jedhe waliinis akka mariidhaaf hin teenye dhiyoo kana ibsee jira. Ta'us amma lolli hammaate dubbiinis ammoo jajjabaachuudhaan hidhattoonni Abiyyi marii waliin hin teenyu ni balleessina jedhanii dhaadatan. Abiyyi godii gochuudhaan ammoo humnoota hedduu jalaa fixuudhaan amma jaalmarroon akkuma jedhanii turan Abiyyi Ahmad harka micciiruudhaan dudduubattis qabanii jiru. Jabina hidhattoota Oromiyaa waboo Abiyyi tuffate addunyaan ammoo argaa waan jirtu fakkaatti. Lolaan Oromiyaa keessatti humna kana injifachuu hin dandeessu Itoophiyaa kan tasgabbeessu mareedha malee lolaa miti kan jedhan dhaamsa guddaa Antooniyoo Bilinken Abiyyi Ahmadiif dabarsaa jiranidha. Miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa irraa ta'an ammoo akkuma kaaba Itoophiyaatti nagaan bu'ee araarrite mariin rakkoo Oromiyaa keessa jiru ni fura jedhanii abdataa turan san osoo hin ta'in ammoo jiraachuun isaa isaan ammoo mufachiisuus himanii jiru. Rakkinaa fi salphinni Oromoo har'an tanas itti fufee jira. Oromoon boqonnaa dhabee jira. Ajjechaa fi qe'oo ofirraa buqqa'uunis cimee itti fufee jira kan jedhan miseensonni kunneen ammoo gaaffii jajjaboos kaasanii jiru. Xiinxalaan siyaasaa fi itti aanaan dura taa'aa kaafaa obbo Jawaar Muhammadis gama isaatiin mootummaan Ameerikaadha waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaan akka furamuuf dhiibuu eegaluu isaa arguun ammoo gammachuu guddaa jechuudhaanis barreessanii jiru. Ameerikaan ammoo erga lolli kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaatii fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamaa ture araarri bu'uudhaan karaa nagaatti deebi'as yeroo jalqabaatiif ammoo lolli Oromiyaa keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin xumura argachuu qaba jechuudhaan kan dubbatte kunis kan jalqabaati. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoodhaa kanaan dura ammoo karaa nagaatiin rakkina Oromiyaa keessaa furuu akka barbaadan kan ibsan bakka qaamni sadaffaan argamuttis ta'uu akka qabu gaafatanii kan turan mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo gama isaatiin hidhattoota harka laatanni simanna gama kaaniin ammoo kaanni barbadeessina jechuudhaan hidhattoota ajandaa siyaasaa hin qabne wajjin taa'u hin barbaachisu jechuudhaan lolatti kan cichan ammoo yeroo ammaan tana hidhattoonnis akka malee mootummicha haleelaa jiraachuu kan beeksisan. Oromiyaattis lolli guddaan gaggeeffamaa kan jiru ammoo Ameerikaan lolichi dhaabbatee karaa nagaatiinis furmaanni argamuu qaba jechuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis gaafachaa jirti. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad jidduu
gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee akkuma itti fufetti jira. Shawaa Bahaa Maqii, Jaree Adaa Bargaa Kibba Lixa Shaggar dabalatee bakkoota garagaraatti lolli jabaatee humnoota lamaan gidduutti kan itti fufe humni guddaan waboon loluudhaaf Jareerraa immoo gara Adaa Bargaatti miilaan imalaa ture kaleessa galgalarraa jalqabuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waboodhaan hedduun isaanii barbadeeffamuun himamee jira. Kibba Lixa Shaggar aanaa Baachootti tarkaanfii jabaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon humna faashistii sirna bilisiginna irratti fudhateen waraana paatroolii afur guutumattuu barbadeessuun hedduu isaanii madeessuudhaan ajajoota waraanaa lamaas ammoo boojii akka jirutu himamee jira. Kana malees ammoo lola guddaa humna waraana bilisummaa Oromoo fi bilisiginnaa jidduutti taasifameen humna bilisiginnaadhaa konkolaataa 64 taatu gara Najjoodhaa deemaa turte. Waboon Gorii fi Najjo jidduutti ammoo waraana 300 ol marsuun eegee haleellaa meeshaa gurguddoon irratti raawwateen akka baala mukaatti harcaasee jiraachuu ajajaa waboo naannichaatis himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon haleellaan qilleensarraa fi lafoodhaa imala kiyyarraa duubatti na hin deebisu kan jedhe magaalota qofa otoo hin taane bakkoota murteessoo daandii gurguddaa lixarraa gara Finfinnee geessu akkasumas naannoo Finfinneetti kan dhihaatan bakkoota murteessoo tarsiimoo lolaaf oolan qabachuudhaan humni waraana mootummaa lafoo deemuu akka hin dandeenye godhee jiraachuu waboon himee jira. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan Abiyyi Ahmad bakkoonni murteessoon waan qabamaniif yeroo ammaan tana helikoophteraan humna waraanaa akkaan baay'atee Jimma dabalatee Asoosattis buusaa akka jiru kan himamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon gara lixa Oromiyaatti ammoo waraana Jimmaa fi akkasumatti Asoosaarraa imalan hedduu isaanii barbadeessee akka jiru himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon otuma lola jabaa kana bakkoota garagaraatti gaggeessaa jiru ammoo Wallagga Bahaa aanaa Saasigaattis humni furgaatuu waboodha ogeessa diroonii tokkoo fi meeshaa diroonii ajaju tokko ammoo to'atee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon yeroo mootummaan Abiyyi Ahmad haleellaa qilleensarraa jabeessee Oromiyaa iddoo garagaraatti raawwachaa jiru kanatti ammoo bakkoota murteessoos qabachaa jiraachuudhaa fi lolaas itti fufee akka jiru kan beeksise ammoo humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad kana booddee Oromiyaa keessas galuu hin danda'an kan galan ammoo nagaan hin baan Oromiyaan bakka awwaalcha diinaati jechuudhaan lola gaggeessaa jirus itti fufee akka jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. Waboon tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kana mootummaa Abiyyi Ahmad akka malee kan naasise. Ajajoota waraanichaatis abdii murachiisaa waan jiru fakkaata. Ajajoonni waraana mootummaa Abiyyi Ahmad waraana kumoota hedduudhaan lakkaaman qabatanii waraana bilisummaa Oromoo loluudhaaf ammoo adda waraana adda addaatti hirmaatanis humni isaanii harka dhumachaa waan jiruuf abdii murannaa keessa akka jirantu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadis ajajoota waraana isaa waraanni harkaa dhume magaalaa Finfinneetti adeebi'aa jiran walitti qabuudhaan fixaa akka jirutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboonis lola guddaa jiddu galeessatti gaggeessaa jiru kanaan ajajoota waraanaa ol aanootaan harkatti galfatee akka jiru kan beeksise ammoo ajajoonni waraanaa yeroo humni isaanii laafaa dhufee fi harkaa dhumaa dhufe kanatti ammoo waraana bilisummaa Oromoottis harka laachaa jiraachuutu himamaa jira. Yeroo dhiyoottis ammoo eegamaa kan jiru akkuma TPLF kanaan dura humnoota waraana raayyaa ittisa biyyattii keessaa ajajoota ol aanootaan booji'uudhaan miidiyaa irratti mul'isaa turetti waboonis ammoo humnoota yeroo ammaan tana booji'e kana mul'isuuf jira jechuudhaanis namoonni hedduunis yeroo ammaan tana abdiin eegaa jiru. Waboon jiddu galeessa dabalatee lixaa fi kibbarraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessaa jiraachuu kan beeksise. Waraana mootummaa nafxanyaa Abiyyi Ahmad kumoota hedduudhaan lakkaa'aman barbadeessuun bakka awwaalcha isaaniitis Oromiyaa godhee akka jiru beeksisee jira. Over the horizon.